hammanni baasutti anofiyyuun beeku. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee xumuree booda kutaa 12ffaa booddeellee carraa mooraa yuunivarsiitii seenuu argadheen haa ta'uutii garuu fiildiin ani barachuu barbaaduutiif carraan yuunivarsiitii wanta na hin geenyeef baatii muraasa qofa yuunivarsiitiitti ergan deebi'ee booda naannoo magaalaa Finfinnee dhufeen baasii maatii kiyyaan kolleejjii yuunivarsiitii dhuunfaa seeneen barachuu jalqabee fiildii yookiin immoo gosa barnootaa mataa kiyyaatiin barbaaduun jechuudha. Jalqaba kan nagahe mooraa yuunivarsiitiitti barnoota injinaringiidha. Barnoonni injinaringii tarii barachuusaatu yoo cimaa ta'an namatti tola malee achi yeroo baratanii bahan gita hojii hamma dhama'aniin argachuun baay'ee ulfaataa akka ta'ee fi fedhiin ani barnoota kanaatiif qabullee baay'ee xiqqoodha. Kan ani barachuu barbaadu IT yookiin immoo computer scienceedha. Kolleejjii dhuunfaa seeneen IT yookiin immoo information technology galmaa'een barachuun eegalee. Maatiin kollee rabbiif haa galatu maatii jireenya giddu galeessaa qaban magaala keessa kan jiraatan abbaan kiyyas haati kiyyas barnoota isaanii xumuratanii haati kiyya haga digriitti abbaan kiyya immoo haga digrii lammaffaa yookiin immoo maastarsiitti barnootaallee nama baratanidha. Lamaan isaanii baay'ee wal gargaaru. Ana waliinis ijoollee 3 dhiira 2 fi durba tokko malee hin qabanii. Durba tokko ta'een maatii kooktiif kan hin dhaladhe ana qofaadha. Maarree anas ta'e obbolaa koo maatiin koo kunuunsanii akka ajaa'ibaatti fedha keenyaan homti tokkollee otoo nutti hin hir'atiin sirnaan safuu fi aadaa naannoo keenyaa nu barsiisaniitiin guddadhe. Anis ta'e obboloonni koo hojiin mana keessaa qabnu tokkoof tokkoon barnoota keenya irratti qofa xiyyeeffannee barachuudha. Mana keessa hojii namni nu gargaaru hojjettuun ni jirti. Dabalataan kan hafe haatii fi abbaan koo wal harkaa fuudhanii hojjetu. Hojiin mana keessaa kanaa madda galiif immoo yeroo gaarii bara gaarii abbaan koo lafa bitee daandii guddaarraa kutaa suuqiiwwan 7 qarshii bareedaadhaan hanga fedhe yoo jedhe namni barbaadu kireeffatuu danda'uun ijaaree suni madda galii hirkoo maatii kiyyaa ta'ee si'a kanallee koridariin dhufee walakkaatti isaan muree abbaan koo duubatti butee ijaaree ammas madda galii gaarii maatii kiyyaati. Haatii fi abbaan koo nuyi ijoollee isaaniirraatii gargaarsa tokkollee hin barbaadanii. Sababni isaa immoo mindaan isaaniis jira manni kunis jira. Inumaa nuyi ijoollee isaaniitiif yeroo mana keenya dhufan waan hir'ate ilaalanii deemanii 2 ta'anii qabatanii dhufu. Baay'ee nu jaallatu baay'ees nu eebbisu. Ollaa yookiin immoo namoota naannoo keenyaatti namni akka keessanii qana'ee itti tolee magaala kana keessa jiraatu takkaafuu hin jiru jedhamu. Tarii hammam dhugaan ta'uusaa nuuf ifa ta'uu baatus haalli itti maatiin kiyya maallaqa isaaniillee maaneej godhan nama ajaa'ibaa. Mindaa kan abbaa koo qofa mana keessa fayyadamu. Gatiin mana kiraa fi mindaan haadha koo baankii keessatti qusatama. Baankii keessatti erga qusatamee booda lafti yookiin immoo manni kan bitamu yoo jiraate sanarratti qofaa bobbaasu. Kana qofaallee otoo hin taane maatiin firri baadiyyaadhaa yoo dhukkubsate waa yoo ta'e gargaarsa yoo barbaade maallaqa liqii yoo fedhe gaafatamee manni ittiin dhabamne mana haadhaaf abbaa koodha. Namni karaa isaanii qofa otoo hin taane karaa keenya karaa ijoolleellee dhufee maatii koorraatii maallaqa ni liqeeffata. Haatii fi abbaan koo tooftaa tokko qabu. Jalqaba irratti maallaqa guddaa namaaf hin liqeessanii gaafa liqeessan immoo guyyaa qabanii guyyaa kanatti kan deebistu yoo ta'e qofa maallaqa kana fudhu jedhanii kennuufi yoo danda'ame waraqaa irratti illee ni mallatteessisu. Namni sun guyyaa jedhe sana yoo fide isatti aanutti maallaqa barbaade yoo gaafate haatii fi abbaan koo ni kennuufi. Namni hedduun immoo maallaqa takkaa fudhatee deebisuu waan hin barbaanneef guyyaa sanatti deebisuu miti ija haadhaaf abbaa koorraallee dhokatee waggaa baay'ee jiraata. Nama akkanaatiif lammata deebisanii hin liqeessanis
nagaa waaqaa qofa qabatanii bara darbu. Bara jireenya isaanii keessattis karaa kana muuxannoo guddaa qabu. Lafa kanarraati waan tulfaatu nama amanamaa qabeenya kee amanteetti kennitee amantiidhaan immoo guyyaa walii galtee deebistee argattu inni sun nama amanamaadha jedhanillee nu gorsu. Maarree kanaan egaa anaa fi obboloonni koo mana maatii kootti quuqaa fi muuda malee barnoota keenya irratti xiyyeeffannee fedhiin keenyillee guutummaatti nuuf eegamee barannee xumurree. Anaaf obboloonni koos barnootatti cimoodha. Sadarkaadhaan mana keenya keessaa namni hin baane hin jiru. Xiqqoo kutaa 11 gaheen jaalalli akka malee na qabee gara arfaffaa gara shanaffaa daree keessaa bahuun jalqabe malee anillee barnoota koof bakka hin qabuu fi karoorri koo laayyoo hin turre. Jaalalli immoo jaamaadha. Inuma nama qaba mitiire yeroon kutaa 9 baradhu dargaggeessi heddumminaan na jaallatu baha koof galma koo hordofee jaalala naaf dhiyeessu booddee irratti yeroo inni hir'achaa dhufu jaalalli isaa daran natti cimee ofitti hin qabadhe. Yeroo sanarraatii kaases jaalallee waliif taane. Maatiin koo keessumaa immoo haati koo haalattiin ijoollee dhiiraattiin siquu fi irraatii siqu jabeessitee ganamumaan yeroon kutaa 5 kutaa 6 ga'eerraatii kaasee wanta na hubachiisteef yeroo sanarraatii kaasee jaalallee koo kana qabadheen mana maatii koo nan deema. Waliinis ni qayyabanna. Innis barnoota isaatti cimaadha. Maatiin kiyya inni anaaf maal akka ta'e sirriitti itti himeera. Jaalallee kiyyadha jedheen haala isaaniif galuuf jechuudha. Isaanis safara kiyya natti manii wanta na guddisaniif waa biraa keessa ni galti jedhanii shakkinaaf hin qabanii. Haa ta'uutii garuu dargaggeessa kana hamma inni anaan jaallaturra hamma ani isa jaalladhu wanta caalaa dhufeef yeroon kutaa 12 baradhu manuma ciisichaa kiyya bakkan qayyabadhutti haatii fi abbaan koo mana keessa otoo jiraniitiin miirri mataatti nu ba'ee kabaja kiyyan dhabee akkana nan ta'a jedheen gonkumaayyuu yaanne. Haa ta'uutii garuu walitti dhufeenyi keenyi haalli qaama walii tuttuqnu baay'ee ulfaataa jabaataa waan na tureef dhumarratti wanti kun ni mudate. Takka balballi cabnaan immoo sanaan booddee namatti ulfaatu safuun eegamus hin jiru mitiire anaaf inni yeroo sanarraatii kaase waliin ciisuu waliin bashannanuu eegalle. Akka nurratti hin beekamneef dabtarri nu fuuldura jira. Naannoon keenyi dabtaraan haguugamaadha. Tarii shakkii xiqqoo kanaaf kan nuuf qabu abbaa keenyadha. Balbala yeroo banee nutti seenu faana miillasaa fagoodhaa waan dhageenyuuf dafnee bakkatti deebina. Homtuu kan nurraa beekamullee hin jiru. Anis innis jechuudha. Kanaan siree makiyya irratti mana haadha kootti otuu haatii fi abbaan koo mana jiranii kabaja kiyya dhabeen turtii hafte waggaa tokko kanaan dabarsinee anis gara yuunivarsiitii innis gara yuunivarsiitii deemee akka tasaa ta'ee mooraa yuunivarsiitii bakka tokko waliin guunnus haa ta'uutii garuu qabxiin kansaa baay'ee gadi bu'ee waan na tureef carraa yuunivarsiitii seenullee hin arganne. Kanaan egaa ani gara yuunivarsiitiin seenee baatii muraasa booddee gara kolleejjii dhuunfaatti deebi'een barachuu jalqabe. Yeroon kolleejjii yuunivarsiitii dhuunfaa seenirraatii eegalee jaalalleen koo magaala jirurraatii konkolaataa bilisaan yookiin immoo namoota biyyaa gara Finfinnee dhufan yoo argate barnoota addaan kutee ana bira dhufa. Yeroo gaariis waliin dabarsina. Otuma kolleejjii keessa maallaqaan barachaa jiru firri isaanii abbaa qabeenyaa ta'e magaalaa Finfinnee jiraatu tokko otoon si barsiisee maashina akkanaa ni barattaayi nama naaf hojjetuun dhabee hundumtuu maallaqa kiyya na jalaa fudhatee deemaa jedhee gaafataanii. Yeroo kana jaalalleen koo eeyyeen argadheen hiree jedhee barnoota barachaa jiru addaan kutee maashina oofuuf barachuuf gara Finfinnee dhufe. Yeroo kana gaa walitti taane mitiire inni mana firasaa gala ani immoo mana kireeffadheen gala. Haa ta'uutii garuu guyyaa dandeenya kamittiyyuu wal arguudhaaf yaalii goona. Yeroo hedduus torbee keessatti si'a 2 yookiin immoo 3 wal ni argina. Yeroo gaarii bareedaa ta'es waliin dabarsina. Anis isaan baay'een jaalladha innis anaan baay'ee jaallata. Booddee irratti erga firasaa bira dhufe firrisaa xiqqoo itti jijjiiramuu jalqabee jennaan maallaqaan illee kan maatiin koo na gargaaran irraa baatii muraasaaf isa gargaareen isa jiraacheera. Jaalala keessatti wal danda'uun kanuma jirudha mitiire wal dandeenyeeti waliin dabarsine. Dhiirri dhiira kan natti fakkaatu isaatiin yoon argu qofadha. Isaafillee akkanuma dubartii biraatiif miirallee hin qabu naan jedha. Turtii booddee maashina kanallee baree hojjechuu jalqabee haa ta'uutii
utii garuu firrisaa kun baatii muraasa qofa erga hojjechiisee booda atis warra kaanirra gatii hin qabdu hin hattaa jedhee ofirraatii ari'ee silaa nama barnoota irraatii addaan kutan maalis yoo ta'e salphaatti hin ari'anii mitiire haa ta'uutii garuu jaalalleen koo nama kana biraan ari'ame yeroo kana ana bira dhufee iccitiidhaan waliin jiraachuu jalqabne haa ta'uutii garuu ana waliin jiraachuu jalqabee torbanoota booddee akka inni hojjechaa ture hiriyaan kana dura maashina sanas irraatii ari'ame kottu hojii ni barbaadda yoo ta'e as ni jiraa waliin hojjenna jedhee magaaluma Finfinnee keessa dhaabbata tokko keessatti akka qacaramu taasise sanaan booddee jaalalleen koo maallaqa guddaa argachaa ana waliin jiraachaa anis barnoota koon xumure sanaan booddee bitaa mirga hin jedhamne gaa'elatti kallachuman seenee maatiin kiyya akka nuti waliin jiraachuu jalqabnes baraniiru haa ta'uutii garuu nanaasisuufis haa ta'u kaayyoo kiyya dagatteettanaan jedhanii natti dheekkamuuf gaa'elan inni dhaabbadhe kanarratti gufuu natti hin taane sababiinsaa waantan fedheen jaalladheen umrii kanarratti gochaa jiru waan ta'eef anaan wanta na gammachiisudha jaalalli gaa'elli immoo akka fedhan namaan ta'u tokkoof mana haadhaaf abbaa isaatii kabaja isaatiin baha tokko immoo maatiin jaalallee ofiillee manatti akka fidattu bilisummaa akka argattu godhanii fi namni akka koommoo amanamuu dadhabee manuma maatii isaatti kabaja isaa kan dhabu jira tokko immoo obbolaan ari'anii gonkumaa isheen dubartis inni dhiiraas jaalallee akka hin qabanne godhanii booddee irratti yeroo waa'ee gaa'elaa yaadan waan hin beekne waan muuxannoo hin qabne waan ta'eef addunyaan argine addunyaan beeknetti ta'ee jireenya hin taanetti deemanii kufu fedhiidhaan ijoollummaadhaan wanti raawwatamu safarri yookiin lakkoofsi isa barbaachisus haa ta'uutii garuu namatti tola. kanaan ijoollummaadhaan jaalala jalqabeen rabbi nu gargaaree gaa'elli keenyillee barnoota koon erga eebbifamee booda waggaa tokkollee otoo lafa hin taa'in anis innis jaarsa ergannee gaa'ela sirrii godhannee hanga humna keenyaatti cidhillee nu gaggeeffamee haadha manaaf abbaa manaa taanee mooraaman jalqaban kireeffadhe keessatti waggaa 4 walitti fufiinsaan jiraadheen mana gara biraa kutaa bal'aa bakka ciisichaa qabu kireeffadheen achuma abbaa manaa koo waliin jiraachuu jalqabeen baradheen fedhii qacaramuu gonkumaa hin qabun ture keessa kiyya hin jiru CV yookiin immoo qabiyyee barnoota koo kana baradheera na qacaraa jedheen dhaabbata Itoophiyaa keessa jiru tokkoof iyyuu deemeen waraqaa koo hin galchine dumbulloo tokko kanaaf jedheen taaksii yaabbadheen bakka hin deemeeru hin qabu yeroo gaarii kan naaf bitan qulqullina kan qabu laaptooppii fi moobaayila bareedaa nan qaba bara 2010 akkuma eebbifamee xumuretti bara 2011 toora onlaayinii irraa hojiiwwan garaagaraa hojjechuun jalqabe baatii 4 fi 5 kan hin caalle keessatti yoo xiqqaate mataa kiyyaan doolaara 200-300 baatiidhaan argachuun jalqabe har'allee kanuma hojjechaa jira hojiin kun nama waliin walitti nan buusu gaafan barbaade nan hojjedha gaafan dadhabe immoo nan dhiisa kaleessa doolaara 200-300tiin kan eegale yeroo ammaa kanatti doolaara 4,000-5,000 mana kiyya keessa taa'een sirriitti nan hojjedha isa sammuu kana naaf kenneef rabbiif galanni haa ta'u abbaan manaan koo maashina ofii hojjetu kana kan nama hojjechuurra kan ofii hojjettuutu bareeda jennee nama 4 taanee ofii akka konkolaachisutti walii gallee binnee san hojjechaa ture ammallee sanuma hojjeta jireenya gaarii bareedaa jiraannaa kanaan otoo jennuu otoo jiraannuuti yeroo tokko rakkoon ta'e bara 2013 anaa fi abbaa manaa koo mudatee jennaan kan nu ilaallatu miti haa ta'uutii garuu nama dhaatii wanta gochuu qabnuuf kana keessa seenuu qabna jennee rakkootti harka keenya galchine sunis maal yoo ta'e gaariidha hiriyaan abbaa manaa koo mucaan biyyatti waliin guddanne tokko gaa'ela dhaabbatee hojii qabatee ilmaan inni horatillee lakkuu al takkaatti ta'anii fi haadha manaasaa waliin otoo jiraatu haati manaansaa biyya alaatii dhuftee daa'ima ijoollee 2 godhattee fi kun manuma isaa keessatti hojjettuu biyya kibbaa yookiin immoo dabuub dhufte waliin otoo waliin ciisuu harkaaf harkatti qabatti kanaaf immoo obsiin jiru mitiire abbaa manaa ishee kana ofirraatii baasti sin barbaadu jetteeni kana qofaa miti haadha manaasaa irraa adda bahee torbanoota yeroo hin guunne keessatti dhaabbanni mootummaa
inni keessatti hojjetu humna namaa hir'isuu maqaa jedhuun namoota hir'ifamanii keessaa hiriyaan abbaa manaa koo kuni isa tokko ni ta'a. Baatii tokko akkuma saattuu naanna'ee mana kireeffatee jiraatee sanaan booddee garuu haalan taane irra akka jiru boo'ee abbaa manaa koo dubbata. Anis rakkoon qabu mucaa biyya keenyaa miti fidi nu waliin haa jiraatu. Anis manan oola mitiire jedheen isatti hime. Kanaan haga inni hojii argatutti dargaggeessi kuni gaa'ela isaa diigee mana koo jiraachuu jalqabe. Abbaan manaan kiyya hojii oola anii fi inni immoo manuma keessa oolla. Har'arra taa'een balleessaa guddaan anaa fi abbaan manaan koo waliin goone hamma mana gamoo G+1 ta'e ijaarrannutti daa'iman godhannu jennee waliif murteessine irra toon taane walirratti murteessine. Gaa'ela dhaabbatanii daa'ima godhachuu dhiisuun cubbuudha. Waggaa hamma kanaa jechuudha. Maarree anaa fi abbaa manaa koo gidduutti daa'imni hin uumamne. Fedhii keenyaan jechuudha. Dargaggeessi kuni mana koo galee waliin oolla, waliin nyaanna, waliin dhugna. Amala isaatiin fiilmiiwwan garaagaraa laaluu keessumaa immoo fiilmii afaan Amaariffaa ta'e baay'ee jaallata. Kana qofaa miti. Buna ni jaallata. Ani immoo hojjettuu manaallee mana keessaa waan hin qabneef bunallee nu danfisa. Buna ajaa'iba taate tokko danfisa. Anis natti tola buna keenya dhugaa nyaata kee hojjedheen nyaachaa waliin oolla. Fiilmii kanas ni bana otumoon hojjedhu waliin nan ilaala. Haa ta'uutii garuu kanaan walitti dhiyeenyi keenyi baay'ee jabaachaa dhufe. Yeroo tokko yeroon dadhabu isarra ciiseen fiilmii faa ilaaluu, haasa'uu, kokkolfuu, wal qirqiruu eegalle. Haalli kun yeroo fudhachaa dhufe. Qaamni isaas natti tolaa, na hawwisiisaa, fedhii gara biraatiif na kakaasuus itti fufe. Gurbaan kun ni taphata, ni haasa'a, bakki qoosaasaa safara yookiin immoo daangaa hin qabu. Bakkuma hundumaa haasa'a. Maarreegaa fiilmii keessa wantoota garaagaraatu waan jiruuf wanti fiilmii irraa ilaallu immoo as nurratti dhiibbaa uumuu jalqabe. Guyyaa tokko kan ani of arge yookiin immoo of yaadadhe yeroonni qaama saalaasaa qaama koo keessaa baasudha. Hanga sanaatti wantan beeku yookiin immoo yaadadhu akkamittiin bifa kanaa keessaa akkan seene waan hin beeku hin qabu. Abbaa manaa koo irratti illee waggaa amma kana waliin jiraanne of wallaaleen yookiin immoo gaggabeen hamman kana dagadhutti narra ga'ee hin beeku. Guyyaa kana garuu nan injifatame. Isa waliin raawwachuu kootti karaa tokkoon na gammachiisa, karaa tokkoon immoo na gaddisiisu jalqabe. Miira waliin dhaha. Abbaan manaan koo dhiira amanamaadha jechi jedhu isan dhibsu. Waggaa amma kana waliin jiraate namni maaliif yaadaan illee walitti hin bu'u wallollee illee hin beeknu. Haa ta'uutii garuu ani ija isaa duraatii wanta kana raawwadhe. Guyyaa kanaatiin kan dhaabbate miti araadan ta'e. Abbaa manaa koo waliin takkaa lama ciiseen kan hin nuffu yookiin immoo dadhabu nama kana waliin yeroo ta'u garuu guyyaatti si'a 3 si'a 4 akkan barbaade yoon ta'e miirri koo dammaqaadha. Kanaan otoo jennu waggaa tokko guutuu waliin jiraanne. Hamma kanatti guyyaa tokkoof illee abbaan manaan koo na shakkee sharfee tokkoon shakkii narra kaa'ee hin beeku. Waliin nyaanna, waliin dhugna, wal gurchina. Manni keenyi mana jaalalaa fakkaata. Namni kun illee waggaa tokko mana koo taa'ee hojiitti hin deebine. Turtii waggaa tokko booddee garuu lakkuu deessee kan rakkatte haati manaansaa abbaa manaa kootti ergachuun maaloo namni dhiifamallee namaan jedha. Erga manaa bahee ijoollee isaallee dhufee dubbisaa abbaa manaa koo waliin walitti na araarsi. Balleessaa isaa kanas danda'een nan jiraadha jettee abbaa manaa kootti ergatti. Abbaan manaan koos gammadee riyaasaa kanaatiin kottu haati manaan kee dhiifamasiif gooteetti waliin jiraadha jedhee araarsee fuudhee galee. Haa ta'uutii garuu wanti kun anaaf gammachuu dhugaa naaf hin uumne. Sababiin isaa immoo mana keessatti wanta wal barsiisne qabna. Kanaan erga haadha manaasaatti deebi'ee booda hojiin barbaaddadha jedhee mana hojii isheen qabdi cufee yookiin immoo itti kennee ana bira dhufa. Jaalalli isaa kan duriirraa hir'isuu didee abbaa manaa koottis bilbilee anattis bilbilee mana kootti deddeebi'a. Wanti kun anaafis gaarii akka hin taane bareen dhimma kanaaf diidumatti wal arguu qabna jedheen diidatti isa argachuun jalqabe. Yeroo kanatti namoonni abbaa manaa koo beekan anaan arguu eegalanii. Arguu qofa otoo hin taane hanga peenisiyoonaa yookiin immoo mana ciisichaatti duuba korra goranii viidiyoo waraabanii abbaa manaa koof kennanii. Abbaan manaan kiyyas haadha manaasaaf kennee. Haati manaansaa takkaayyuu amala isaa barteetti mitiire homaa tokko satti hin dubbanne. Abbaan manaan koo garuu duras kana ni jiraadhu mana ati kireeffatti keessadha. Galiidhaan wanta hundumaatiin akkana caaltu nan beeka. Kun immoo garuu kabaja kiyya sibiratti akkan
xiqqeessuuf nan taasisu rabbi hojii kee siifaa kennu naan jedhee waan qabu fudhatee mana kooti bahee kanaan booddee jireenyi kiyya qileetti hangalee mana abbaa G+1 ijaarrachuuf bu'uura isaa baaseera. Haa ta'uutii garuu abbaan manaa koo waliin hin karoorse waliin itti fufeen jiraachuu hin dandeenye. Konkolaataa sana ammallee innis keessaa waan qabuuf sana dalagata. Haa ta'uutii garuu dhimma kanarratti waliin hin haasofnu. Yoonani kanaan booddeessitti deebi'ee rabbi boollatti na haa deebisu jedhee narraa kakatee narraa adda baheera. Gaarummaa gargaarsaaf jedheen ofitti kan hin bute mana koo jiraachisuu kan hin jalqabe umarratti kanan ta'e harka kiyyaan kanuma nuuf godhee ofii gaa'ela isaa diigee dhufee gaa'ela isaatti deebi'ee araada na qabsiiseen immoo gaa'ela koo diigee dhukkubbii gaabbii akkamii keessa kan jiru otoon isinitti himee na amanuu hin dandeessanii. Maal godha waggaa amma kana waliin turrus balleessaan koo jaalala waggaa amma kana suphuu hin danda'u. Balleessaa takka arganii bara baraaf garaa nama kutachiisu raawwadhe waan hunduma dhabeen waan hundiyyuu narraa hir'ate otuun abbaa manaa koo waliin jiraadhe baay'ee na tola. Bara kana jaalallee godhatee ulfooftee fi mana isaatti galfatee waliin jiraachuu isaan dhagaheera. Carraa gaariin jireenya isaaf hawwaaf silaa kabraa maaliin jedha harka kootiinuu abiddan of kaa'ee ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.